Okay, alkynes, aromatics, alcohols, aldehyde, ketones and carboxylic acid and ester jenne functional group ota kanneen hiruu dandeenya jechuudha. So now classification gama biraa jira ammallee reefun tana classification nuti ilaalle yookaanu hirmaanni reef nuti ilaalle maal irra depend ta'uudhaani functional group ichi keessa jiru irra depend ta'uudhaan amma garuu hirmaanni nuti ilaalle yaanu hydrocarbons can also be classified into two groups, but this time based upon the types of the bonding between the carbon atoms. Bondi carbon atomi jiruratti hundaa'uudhaan yookaan depend ta'uudhaan haala kanaan hirra jechuudha. Maal jenne saturated hydrocarbons and unsaturated jennaan. So kun ammaan tana maal irratti hundaa'uudhaan jenne bifa bondi carbonii fi carbonii jidduu jiruratti hundaa'uudhaan irra. Kareefu ammoo functional group irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Now let us see. Yeah, when we say saturated hydrocarbon, maal jechuudha laala. Saturated hydrocarbon gidde jennu isaan kunneen they are hydrocarbons, hydrocarbonota ta'anii warreen akkamiiti which can contains only carbon to carbon single bond. Carbonii fi carboniin bondii singilitii wal qabatan jechuudha. Single bondii kutaa sagalirraa akka gaarii yaadanna. Carbonii fi carbonii jidduun jiru bondiin single bondii qofa yoo ta'e hydrocarboniin san maal jaama jechuudha. Saturated hydrocarbon jaamee jaamu jechuudha. So kun yaanni isaa baay'ee salphaadha. Inni lammataan unsaturated hydrocarbon ka jennuun unsaturated hydrocarbons jechuun waan biraa jechuudha miti. They are hydrocarbons which contains carbon to carbon multiple bonding. Carbonii fi carbonii jidduu bondiin jiru gizee kana maali multiple bonding yookaan multiple bond gizee jennu it is either a double bonds or a triple bond. Takka double bondii ta'uu danda'a, takka triple bondii ta'uu danda'a jechuudha. So carbon carbon single bondii qabaannaan maalidha? Saturated ida. Carbon carbon double or triple qabaannaan unsaturated jaameet yaamama jechuudha. Okay, so harmoon ilaalle classification bifa bondii carbonii fi carbon jidduu jiru irratti hundaa'uuneeti jechuudha. Now itti fufna ammaan tana. Now let us start with these alkanes. Mee warreen alkane jaaman kun warreen akkamiiti? They are also called paraffins. Karaa biraatiin alkane kanneen paraffins jennee yaamna. So these alkanes they are first of all saturated hydrocarbons. Akka harmoolitti haasa'ine saturated hydrocarbon jechuun maal? Type of hydrocarbon which contains carbon to carbon single bond. Carbonii fi carbon jidduu single bond hin jiraate hydrocarboniin sun maal jaama? Saturated jaama. Saniifu alkanein maal jechuudha? Saturated hydrocarbonidha jechuudha. Now qabxiin alkane inni biraa maali? Alkanes they contain carbon carbon single bonds haala kanaan jechuudha. Carbonii tokkoo fi carbonii isa biraa jidduu single bondidha jira. So kun maal jechuudha? Functional group isaaniiti jechuudha. So they contain this as their functional groups. Now alkanes have the general formula. Waliigalatti garuu alkanonni general formula isaan qaban ni jira. That means they have the general formula of CnH2n plus 2. C gizee hunda Cn general formula isaanii H H isaanii 2 N ta'ee maali plus 2 ta'a jechuudha. So where N is equals to N isaa 1 2 3 4 jeetti itti fufa jechuudha. So walumaa galatti waa'ee alkeenii onni jechuu dandeenyu kana jechuudha. Alkanes are first of all they are saturated hydrocarbons. Jalqaba isaan kunniin saturated hydrocarbonota. That means alkanes contains only carbon to carbon single bond. Carbonii fi carbonii jidduu single bondidha qaban as their functional group. Akka functional group isaaniitti kana qaban jechuudha. Karaa biraatiin alkanonni general formula isaanii CnH2n plus 2 dha jechuudha. Where N is equals to 1 2 3 4 jeeti itti fufa jechuudha. So kanarratti hundoone amma waan amma baranne kanarra hundoone let us cite some members of an alkane groups. Mee alkane group member isaanii hanga tokko haa yaamnu jechuudha.